Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan buufata Strait of Hormuz akka bantuuf sa'aatii 48 kan deemte jechuudhaan dubbate. Iraan abboo gamasiitiin deebii kanatti qabdii bal'ina oduutiin dhiyeessina. Waraanni baajiddu galeessaatti Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti jalqabame khasaaraa lubbuu namaa fi bu'uuraalee misoomaa dabalaa dhufuun gamni lachuu haala hammaataa keessa jiraachuun dhaga'ame. Naannoo Amaaraa godina Gondar kibbaatti qondaaltonni mootummaa hidhattoota faannootiin ajjeefamuun dhaga'ame bal'ina oduutiin dhiyeessina. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud gara Finfinnee dhufuun Dr. Abiy Ahmed waliin mari'achuuf akka deemutu dhaga'ame. Kaayyoon marii pireezidaantii Hassan Sheikh Mahmud Dr. Abiy wajjin taasifamu ibsamee jira bal'inaan dhiyeessina. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Kanneen amma isin dhageessifne hangafootatu lammii miidiyaati amma bal'ina oduutti aansina. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan sa'aatii 48 keessatti Strait of Hormuz yoo hin banne warshaalee humna elektirikaa biyyattii akka barbadeessu akeekkachiisuun gabaafame. Iraan ammoo gamasiitiin warshaalee humna elektirikii naannichaatii fi kanneen Ameerikaa waliin hidhata qaban irratti tarkaanfiiwwan farra barbaachisaa akka fudhattu beeksisuun dhaga'ame. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp irra deddeebiidhaan Iraan doorsisuullee Iraan ammoo haleellaa isii kana kan hin dhaabnee fi doorsisni pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kun ittuu sharafuudhaan biyyoota michoota Ameerikaa ta'an hundatti misaa'ila walirraa hin cinne roobsaa jiraachuun ibsame. Waraanni baajiddu galeessaa eega jalqabe torbaan sadii kan lakkoofsise yoo ta'u, waraanni torbaan sadiif itti fufinsaan adeemsifamaa jiru kun addunyaa guutuutti rakkoo dinagdee fi hawaasummaa guddaa fidaa jiraachuun ibsame. Keessumattuu waraana booda daandiiwwan boba'aa addunyaatiif barbaachisaa ta'e Strait of Hormuz cufamuun isaa rakkoo kana hammeessee jiraachuun mul'ate. Cufamuun Strait of Hormuz gatii boba'aa akka malee akka dabalu taasisuudhaan kunis dinagdee biyyoota hedduu yaaddoo hamaa keessa galchuun yeroo ammaa tana qaala'insa jireenyaatiif biyyoota addunyaa saaxilee jiraachuun mul'ate. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan sa'aatii 48 keessatti buufata Strait of Hormuz guutumatti yoo hin banne haleellaa guddaa akka isii mudatu akeekkachiisuudhaan sa'aatii 48 keessatti Strait of Hormuz banuu baannaan Ameerikaan gaafa bitootessa 23 bara 2026 halkan walakkaatti qabeenya anniisaa biyyattii guutumaan guututti kan balleessu ta'uu doorsisee jira. Iraan ammoo gamasiitiin akeekkachiisa pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp deebii kennuudhaan haleellaa dhaabbilee boba'aa Teheraan irratti raawwatame kamuu haaloo ba'uudhaaf qophii ta'uu beeksiste. Ameerikaan haleellaa kana yoo raawwatte nutilleen anniisaa teknoolojii fi bu'uuraalee misoomaa biroo naannicha keessa Ameerikaan qabdu irratti xiyyeeffachuu isin beeksifnaa jechuudhaan deebifte. Gama biraatiin ammoo waraanni baajiddu galeessaa keessatti deemaa jiru naannichatti jeequmsa hawaasummaa guddaa uumaa jiraachuu fi namoota waraana kanaan ajjeefamaniin alatti illee lammiilee nagaa manni isaanii barbadaa'ee bu'aa hamaa keessa akka jiran ibsamee jira. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti bananiin torbaanota sadeen kana keessatti hanga ammaatti sababa waraana kanaatiin biyyoota adda addaa keessatti namoonni 2,000 hanga 3,000 ta'an lubbuun isaanii dabruun himame. Waraanni baajiddu galeessaatti jalqabe kun torbaan sadii kan lakkoofsise yoo ta'u, waraanni kun taateewwan gurguddaa addunyaa jijjiiran uumee jiraachuun ibsame. Kanaanis rakkoo Strait of Hormuz hammaachuun boba'aan addunyaa dhibbantaa 20 kan keessa dabru buufanni kun Iraaniin cufamuun isaa addunyaadhaaf ammaas yaaddoo cimaa ta'e itti fufe. Ameerikaan Iraan yoo chaanalii kun hin banamne warshaalee humna elektirikaa fi bu'uuraalee misoomaa Iraan akka haleeltu akeekkachiisuudhaan sa'aatii 48 kan kenniteef ta'uun ni yaadatama. Yeroo ammaan tana biyyoota baajiddu galeessaa 12 keessatti haleellaa misaa'ilaa halkaniif guyyaa darbatamuun lubbuu fi qabeenyi barbadaa'ee jiraachuun ibsame. Guyyoota dabran keessatti hanga ammaatti Iraan haleellaa misaa'ilaa wal duraa duuban Israa'elii fi bakka adda addaa galoo galaanaa keessa jiran irratti banteen qabeenya Ameerikaa doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu mancaasuun itti fufee jira. Amma waraanni kun Iraanii fi Ameerikaa Israa'el qofa odoo hin taane guutummaa baajiddu galeessaa keessatti illee babal'achaa jiraachuun addunyaadhaaf sodaa guddaa uumee jiraachuun ibsame. Enerjii fi bu'uuraalee misoomaa irratti balaan dhaqqabuun amma waraanni kun xiyyeeffannoo waraanaa qofa odoo hin taane sirna diinagdee balleessuu irratti kan xiyyeeffate ta'uun gabaafame. Iraan haleellaa Ameerikaa fi Israa'el raawwataniin hooggantoota biyyattii olaanoo hedduu dhabde jiraachuun ibsame. Kana malees Iraan haleellaa Ameerikaa fi Israa'el manneen barnoota irratti raawwataniin
دائما أبدي بروتان إباتا ملكان كان أبدي وقاتو إيران تركان في بوفتا دلدلا ستريت أوف هرموزا شوفو فلاتين يرو أماتنا قالين سببا كيسومتو بيوتا هنجيجيا كافريكا تان كيستي قالين سجرينيا لنبيلي بيوتا هنجيجي ساتلي جراتشو نبساني Dando Amara godina gondar kibbatti halella hidhattoonni faandoo Amara raawwataniin bulchitoota aanaa dabalatee yoo xiqqaate qondaaltonni naannoo shan ajjeefamuu kominikeeshiniin godinicha gabaasetti jira. Ibsa kominikeeshiniin godina gondar kibbaa baaseen qondaaltonni mootummaa bitoota isa 9/2018 ajjeefamuu ibsuudhaan hidhattoonni kunneen labsii yeroo muddamaa keessatti sochii taasisuudhaan halella kana kan raawwatan ta'uu ibsameeti jira. Wallabdeen namnoota nageenyaa mootummaatii fi hidhattoota faandoo jidduutti naannicha keessatti deemaa tureen waggoota sadiif furmaata kan argatiin hoggaa ta'u ibsa godinni gondar kibbaa baase kun hidhattoonni humnoota diigumsaa ja'amanii yaaman kunneen magaalota liyaata gannatii fi wagadaa nifaas darraa fi haamuusii keessatti qondaaltota mootummaatii fi caasaa nageenyaa irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaa diigumsaa raawwachuun magaalaa nifaas keessatti walitti bu'iinsi uumamuu isaanii beeksisanii jiran. Du'a qondaaltota kanaa gootonni keenya baantotaa fi gantootaaf harka hin kennan ummata isaanii dhiisanii hin baqatan jechuudhaan kan ibsa kominikeeshiniin godina gondar kibbaa kun qondaaltota ajjeefaman kanneen keessa itti gaafatamaan aanaa darraa obbo Istaabil Gawaadee itti gaafatamaa paartii badhaadhina aanaa darraa obbo Fantahuun Adaree akkasumallee hoogganaan poolisii aanaa bulchaan aanaa Samadaa fi kantiibaan magaalaa Haamuusii kan ajjeefaman ta'uun ibsameeti jira. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa baatii dabareerraa eegalee naannoo fi godina san gadhiisee kan beekaa ta'u yeroo ammaan tana humnoonni nageenyaa naannoo san jiran waraana naannichaa poolisii fi milishoota naannoo Amaaraa qofa akka ta'an ibsameeti jira. Pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud wallabdii siyaasaa fi nageenyaa olaanaa biyya isaa naannoo kibba lixaa keessatti uumamte hordofuudhaan Ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin mari'achuuf gara Finfinneetti kan imalu ta'uu himame. Hooggantoonni lamaan torban tokko dura Jibuutii keessatti pireezidaantii Ismaa'eel Omar Geellee waliin wal arguun yoo mari'atan taateen haaraa naannoo kibba lixaatti mudate kaasuudhaan yoo mari'atan garuu hooggantoonni kunneen wal arganii mari'achuun dirqama akka ta'e ibsameeti jira. Imalli pireezidaantii kun irra caalaatti loltoonni Itoophiyaa naannoo kibba lixaatti nagaa eessuuf bobba'an irratti waliigaltee dhabuun kan wal qabate hoggaa ta'u dhiyeenya kana immoo miseensonni paarlaamaa federaalaa Somaalee loltoonni Itoophiyaa naannicha keessa socho'an gamtaa Afrikaa jiddu galeessa siyaasaa hin mallee fayyadaman jechuun itti himachuun dhagahameeti jira. Waraanni kun balallii namoota siivilii jeequun hidhattoota mootummaa federaalaa irratti akka gurmaan hayyamuun himataman ta'uu miidiyaan Taayims gabaaseeti jira. Wallabdiin kun kan uumame mootummaan federaalaa Somaaliyaa magaalaa guddoo naannichaa baay'ee to'achuuf murteeffatee loltoota isaa harki caalu gara naannoo saniitti bobbaasuun kan wal qabate hoggaa ta'u Baqadishoon loltoonni Itoophiyaa hojii waraana mootummaa federaalaa gufachiisaa jiraachuun yaaddoo akka qabu gabaasni kun mul'iseeti jira. Hariiroon Baqadishoo fi baay'ee jidduu jiru hammaataa waan dhufeef naannoo kibba lixaa mootummaa federaalaa Somaaliyaa wajjin hariiroon qabu ifaan ifatti kan diigame hoggaa ta'u kana hordofuudhaan qondaaltonni olaanoo mootummaa federaalaa tokko ammoo mootummaan federaalaa dhimma keessoo naannoo keessa seenuudhaan hooggantoota isaa gadhiisuun akka ba'an ibsameeti jira. Kaayyoon daawwannaa pireezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud Finfinnee taasisuun keessa inni guddaan immoo dhimmoota nageenyaa fi siyaasaa irratti kan wal qabate hoggaa ta'u dhimma kanarratti ammoo ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin mari'achuun loltoonni Itoophiyaa naannicha keessatti qabaniif tarkaanfiiwwan itti aanan fudhatamuu akka qaban irratti kan mari'atame hoggaa ta'u pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud ammoo dhimma waliigaltee loltoota Itoophiyaa Somaaliyaa keessa jiran irratti muummicha ministeera Itoophiyaa wajjin marii kan taasisu ta'uun ibsameet jira. Haa ta'uutii malee ammoo jiraattonni Somaaliyaadhaa loltoonni Itoophiyaa biyyattii keessa jiran mirga uummataa cunqursaa jiran jechuudhaan dhiyeenya kana himannaa taasisuun dhagahame. Himannaa kanaanis gamtaan Afrikaa loltoonni Itoophiyaa dhimma Somaaliyaa keessa galan dhimma kanarratti akka ilaalamuuf himachuun dhagahameeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lambii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammaddee isinitti himaa turre turtii gaarii.